أبو سمرة والفادا بابا اشتغل تفوفا Ali wallooti fi qeerroo jajjabeen yoo jiraatan yookiin namoonni birallee yoo jiraatan lakkoo tokko barreessaa ijoollee wallo. جزاكم الله دكتور خير. نور الدين سليلي قالش اسلمي نقلش galatooma jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hundi keessanuu keessaan ilma sabaa daa'ima abbaa manguddoo fi haawwata hunda rabbisi godhe Jawaar baga rabbisi jiraachisee hadhaan si ga'e bu'ii bayii mara bira rabbi baga si dabarseedha durseet sagantaa hadhaa kana qopheessuudhaan galatoomaa isiniin jedha wanni taateen amma taatee jidduu ilmaanuma teenna haa jennu maal goonaree kalee sanurraa baate kalee walirraa baane yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee haasa'aa turre yoo xiqqoo furmaata argate jennu dabree dhufe waan isin ibsitan caalaa wanni an ibsin jiru badiin godhamaaru badiin jiru garuma furmaataatitti deebanii furmaanni kun eessaan argamaa gara furmaataatitti deebuu qofa an akka kiyyatti wanni jedhu tana dura jaarsummallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessaa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna arsiitiif gama ilmaan teenna walloo jidduullee teennee ittillee milkoofnee salphannee illee biraa kaanee irra akka sheekkotiittillee walii kenninee atee baluun fidi jennee odoo aziraate aboo yaahiyaan silaa hin jira asliin nu bira jira hanga taate tokko ofi jibbaannee halkan dheeraa bullee irra tana durallee ammallee deebee wanni kun deebee wamataa nu dhabe gaafas keessaanis walga'ii qabannee manguddoota biyya san keessa jiraniif sheekkolee waliin illee garee ijaarree sheekkolee fi manguddoota biyya san jiranii wallollee namni ijoollee tana ummatatti gadi dhiise isinii mootummatti iyyachoo diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko geessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsallee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsan bariisaasa eentu marse Oromoo ka du'aaru eenyu ilmaan Oromooti ka badii kana hojjetaaru ilmaan Oromooti ammas rakkoon kun akka kiyyatti qaamni sadi rakkoo kana dhaabuu hin danda'a abbammaan fedhe shiftaa fedhe haa ta'u bosona fedhetti haa galu massaaraa fedhe haa qabatu eessallee haa jiraatu namni maatii irraa ba'e qaba warra irraa ba'e qaba uduu isa tuqanii warri sun hin cadhisu isan nama tuqaaraaf cadhisaniiran malee adda akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatini abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti hin jiraatan namni waliin dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya ka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa gosaan bulaa tureera gosaan bulallee gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan waliin kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'a deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoollemmaan haada kuttee maraatte waan nama dhibu yeroo awwalaa wanni kun taate dunnuu taate jenne yeroo lammataa ijoollemaan maraatte jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhe jedhan gowwaan bineessaa hoolaa waan qabu muluu inni fixee jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira yeroo takka eenyu jechuun hin jira ammaan karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti isa lammaffaa obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saawudii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala kophaa ofii galee hin danda'u eessatti illee quba wal qabaata namni quba wal hin qabne hin jiru dhugama oromummaa yoo garaa isa nyaate namummaa yoo garaa isa nyaate ilmi namaa akkamitti ilma namaatitti jaba Qeerrooyee aliin dhufee jira galchi ali lakkoofsa takka kata ali wallo nama jedhu galchi qeerrooyee dubbadhaa usal waan gabaabsaa walii kennama yoo qaraanu gurra qabanna yoo qaraasifnu afaan qabanna saalfanneeti banii luuxii banii akkanaa jenneeti ilmaan nurraa baate irraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti waan banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afotti yoo muka keessa kaansanuu miidiyaa irratti fidanii
mee haa ta'u badii godhaniimi maraataniimi namummaa baaniimi namni waan hin godhu jedhaniimi miidiyaa irra fiduun kun maal akka ta'e na dhibina bu'aa inni argamu wama asirraa argatamu ka ammoo walumaa galatti hawaasnummaan Oromoo kun nagaan argatiniif badiin guddaa wanni guddaa wayi duubaan hojjetameeru kaan na dhibana garuu wallahu alam sanuman naa mudhata duuba saniin miidiyaa irra fidanii as mul'isuun gaaf tokko itti seenee mucaa wayii ka miidhaaran waggaa lama dhaammoo sadii hadhaan fakkaata gitti maal ergadhee hayyee jabaatee eega kana goote haluu baasaa ta'e ishii bareeda jedheen nama gosallee maqaan dhawu haluu gosa sadii baasaa haluu gosa keenna gizee dhumatumaaf cadhiftee naan jedhe an dubbadhee jennaan gizee ma keenna dhumatumaaf cadhiftee akka kanaaf sagalee ta'uu dhufte naan jedhe mucaan sun jennaan achitti mucaa rabbii jedhe an abbaasii ta'a rabbi sodaadhu dhiisi daa'ima kana jedhe dhiisi miskiina kana jedhe mucaan ta sagalee kiyya dhagee baabaa jedhaayi ani isaa iyyuu hin beeku mucaa mee dhiisi maa ishi miidiyaa marraas maaf fidderee jedheeni bara nama 7,000 kana boochisu miidiyaa irra maaf fiddee jedheen achi booda hagatti san mul'isanii garaa namaa gubanii akka hin fayyine nogee nu biraa lixanii wallaahi hamma guyyaa 7 dhibame yoo san ilma namaa yoo akkana godhan baay'ee tokko nama dhukkuba kanaaf furmaan ni jira jedhee ka yaadu an akka kiyyatti achuma jira saa'udiima jira dargaggeessuma achi jiru san bira jira lammaffaa abbootaa fi sheekoleen saa'udii keessatti aangoo namni tokko hin qabne qaban maali jennaan jaaliyaa jira jaaliyaan mootummaadhaan hoogganama rakkoon kun ammoo waan shari'aan islaamaa illee jibba ammoo waan garaa nama Idris qeerroo jajjabee alii keessaa nama argite koomentii yaadni galchi qeerrooyee ustaaza gaggabaaf abshira biyya saudii keessatti rakkoon akkanaa galuun baay'ee waan nama ganda quraana rabbii keessa bu'e keessatti ijoolleen islaamummaa himattu akka amantaatiif akka sabaatitti illee nama ta'uun saalfachiisaatti kanaaf inshaallah isa tokko abbootiin amantaatii fi qeerroon saudii jirtan akkasuma manguddoonni achi jirtan ijoollee tana dabarsitanii akka seera biyyattii saniitiif kennitan abboonniiniif haawwonni ijoollee tanaa ijoollee teessan tana karaa qabachuu dandeettaniin akka namarraa qabattan tanuma dhaamaa isin galatooma ulfaadha wanni kun itti fufee qacceen isaa baran nurraa cituu qaba isiniin jedha nama hedduu dubbata akka dhufeeni nan buuqanii asumarratti isinirraa dhaabaa wassalaamu alaikum warahmatullahi baaba galatooma ulfaadha itti dhugata mishigiin hattoota shiftoota warra waraqaa seeraa waraqaa jireenya biyya sanii qabu lammii Itoophiyaa Oromoo haa ta'u saba biraa namu akka gandaatiin birrii ka ergu nama waraqaa qabu mana ka kireessu nama waraqaa qabu namni waraqaa hin qabne gizee suuqarraa bishaan bitatu bishaan haayilaandii takka yeroo 100 mil'ataatiin bitata kanaaf yoo wanne kana isaan muqiima fi warri community keessa jiruu fi manguddoon biyya san jirtuu fi warri imbaasii irratti hojjetuun baane in didanii wanni godhamuu qabu tarkaanfiin itti aanu osoo jawaa dheeruu sii kenna warra waraqaa seeraa biyya sanii qabu maqaan isaa muqiima jira akkama diyaaspooraan am citizen jettu kana jechuudha reefu waa'ee diyaaspoora gizee dubbattu jara rabbii malee waan namni biraa jiru see waan galchi rafaa gizee doktoru xesanii am citizen biroo minaamin jedhan beektaa bakka namni waltumu kanatti jawwu yaan dhugatima leencafaa darban anasitti ma yoo fedhan giiftii isaanii gizee biraan irraa hakutatanii galchi irra bakka namni waltumu kanatti biroo freedom speech am citizen ምናምን ነማን ጀራኒ ዋን ሳይድ ላይ ከእንግሊዝኛው በቀሩትን በይኑ አባርታ ታያፍ ኤበታያ ዳላጋ ዲያስፖራ ከላ ተቆስማንሲ ተቆ ወርዋደቲ ካና የቹዱማፊ ባባ አቡ ሳብራዲን ጫራን ከሰኒ ቲፉፋ ኑት dheeratin akka gabaabsa sireetii haasa'aa malee adaban haasa'ina. Gaarii amma ishuu tattee gaachana sabaa ililii darbii si arge ililii darbii gaachana sabaa si arge galatoo mucaan wartarra walaloo kee maxxanse ililii darbii. Dubbadhu raaji. Barbaachisaa ta'uu as teenyee dubbachuun mucaanaa ishee muurata faayidoos levelii itti
I think Raji network ke sirreeffadhu. itu ana softani. Network ke sirreeffadhu. Ali wallo si argeera. Raji haga sirreeffatutti ani gaafadhee nama jalaa Dhagahamaa jiru. dhagahamaan jiru amma sirreeffate fakkaata malee. You are actually stuck. Jensen again. Again, Raji. Ani dubbadhu agarsiis namootaaf carraa kenna waan ta'eef. Ayyee gaggabaabsi dubbadhu. Jawar deebisa haga tokko dubbattee jirta jalqaba banaa keessatti qoonni mootummaan ijoolleen biyya Arabaa keessatti wal godhutti jirtu kanarraa ka'ee qoonni mootummaan Itoophiyaa keessaa qabu haga tokko irraa dubbattee jirta. Caraf qoteetuma bira dabartee san akka gaariitti akka uummataaf ibsitu. Maaliif warroonni actually qooda kanarratti hirmaannaa fudhachuutti jiran hagamta akka badiin isaanii cheenii wal qabate yookiin ammoo sansalata wal qabatee bakka san gahe waan beekan natti hin fakkaatu. Hooka beekaa godhan tahillee hin beeku. Inni san tokko lamaffaa immoo warroonni waan kana duuba jiran jira warra diaspora Canada America Europa keessa taa'anii warroota kana sponsora godhantu jira. Sponsora yeroo sin jedhu afaaniin haa ta'u miidiyaa kana gubbaarra taa'anii ka dhidhiiban yookiin nuti isin duubaan jira nuti kana isin jira kareef dubbatetti there is a law biyya kana keessatti seera ittiin yeroo namni biyya waan akkanaa kana dalagu artikiliitu jira constitution biyya kamii keessattu waan kana diasporaan biyya alaa kana jirtu warroota waan kanarratti deeggarsa waan kanaaf godhan mallaqaan haa ta'u jajjabinaan haa ta'u wamagaa isaan gargaaraniif qooda fudhatanii jiran warroota muraasa atiyyuu maxxansitee jirta. Warri biyya keessa taa'anii waan kana keessaa harka qabanillee jirani. I think sanillee jala deemuutu jirta natti fakkaata. Warroota kanarratti tarkaanfii nuti akka warra diaspora biyya alaa jirtutti fudhachuu dandeenyu waan kana gargaarsuu dandeenyu warrootni seera beekanillee waan jiraniif jecha maaltu jira maal gochuu dandeenya hagamta akka seriyeesiidha uummanni kun badiin isaan dalaguutti jiranii biyya Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessatti illee haga tokko dubbattee jirta san akka diippilii xiqqoorra deebitee dubbattu barbaadeeti. Galatoomi ulfaadhu. Dhumarra deebitaa maamuu deebitaa na biraatti Lubbuun namaa taphaati. Waancaa addunyaa Hamza. Soda carraanisi. Wanni jechuu barbaadu dhumarratti amma raajiidha kanneen waan dhumarratti walitti qabee xiyya raggataadha gizee hunda. Raji. Anaan na dhageessu asli amma. Okay. Yoo na dhageessanii fi ta'uu kan masalakka asirra iddoon dubbadni wanta gaaffii tokkoon Jawaariif kaasaa kan biraan foormeeshinii kenna. Wanti guddaan isin hubachuu qabdanii wantonni gahee dhuunfaa namoota garaagaraa gandummaatti hidhuu wantonni garaagaraa akkuma jiranitti ta'eeti wayi tokko waan isin beekuu qabdanii kana keessaa mootummaan harka qabaachuun irraanfatina. Mootummaan unemployment ratein high waan ta'eef ijoolleen dargaggootaa productive age warri jedhamanii akkas migrate gochuunsaa mootummaa irratti dhiibbaa waan fiduu fi isa sana hanqisuuf maal godha mootummaan hojiin suukaneessaa warra baqatu kanarratti hojjetamee akka namni biyyaan baane barbaada. Tokko yoo namni biyyaan baane galfata waraanaa godhatee itti gargaarama. Ijoolleen hojii barbaadachuu biyya alaa baatee waan arganne mana puulii keessa teessii qabeetu waraanatti ergaa jechuudha. Inni kun akka ta'uuf mootummaan sirnaan akka irratti hojjetaa jiru tuquu qabu. Nama gandummaa qabatee safuu Oromoo maal jedhu sana wal maddiitti sun akka jiru indikeet ta'uu odeessa dabaluu barbaada. Gama biraatiin sheerii gochuun danda'a Jawaar wajjin akka Oromootti akka sabaatti akkuma qabsoo bilisummaa Oromootti wanta ceera qabu tokkotu dhufaa jira.
gaazexeessaan tokko biyya Faransaayiti akka tasaa marsareetii abaa'oo anan monitor godha aksesii nan qaba reach out nu godha jechuudha. Waan akka addi bilisummaa Oromoof Oromoon Yemen keessatti waraana jaaraa jirutti verify naa godha jedhee reach out nu godha jechuudha gaazexeessaan kun. Inni kun maal mul'isaa warra alaabaa baadhatee qawwee baadhatee deemu sana Oromoon egaa rakkoon achitti akka nama dhuunfaatti hojjetamu akka dhaabaatti akka qabsoo Oromootti maal qabaa akka jedhu mul'isa waan ta'eef wanta tangible ta'edha. Artiikilii inni barreessee of ibsee gaazexaa keessa hojjeturra godhe ani booda Jawaar wajjin we talk in the back so like share godhuu hin danda'a. Inni kun waanuma xixiqqaatti ilaalina. Waan Muhammad Hussein yookiin Gammachuu Lalisaa qofa tuqee deemu miti akka miiliyoona 60 rakkoo keenya ta'uu akka sanatti hubadha. Gama biraatiin abbootiin keenya biyyoota giddu galeessa bahaa fi kaaba Afrikaa keessatti legacy gaarii nuu qaaniiru. Abbaa keenya jaarraa abbaa gadaarraa kaasiiti waaqoo guutuurraa kaasiiti warri lubbuun jiran Xahaa Abdiifaa biyya Sooriyaa keessatti the first foreign OLF office kan baname Sooriyaa keessatti. Ani Bobbaasaafaa kana Eertiraatti wajjin taa'ee haasa'eera. Liibiyaa dhaqanii jalqaba qabsoo kanaaf gaafa waa kadhatan waan jedhaman qabu. Oromoon qabsoon isaas Oromoo akka sabaatti safeeffannaan isaas iddootti legacy gaarii qabudha. Isa kana balleessuu warri barbaadan eenyufaadhaa yoo jettan mootummaa qofaatti ta'uu jira. Yaadattu yoo ta'e qabshoonni warri kaabaa Oromiyaa balaaleffatan yeroo ijoolleen Walloo fi tokko walitti bu'anii marsareetii deemaa ture maal akka godhaa turan ijoollee Habashaati jechuudha. Ofii kanneen nama isaanii ajjeesanii Oromootti sin ajjeesan jedhaa ture. Inni part of stakeholderii kan akka ta'e fudhaa. Exaggerate gochuu dhimmicha bal'isuu irratti akka qabaatanii. Kabiraan immoo baay'ee sensitiivii dubbachuu tulfaata. Networking ke du quality isa gabu ada raji kinya. Haji. Ezi jirtara Ethiopia galte. Kanuma gudde. Kanuma Keessa deemtee gaara san keessatti illee rakkattee turte tumamte illee turte yoo dogoggoruu baadhee viidiyoo akkasii argee ture qaaman dhiyoo kana achiin deemte yoo xiqqaate yeroo muraasa dura waan kana akka nama qaamalleen dararaan kun sirra ga'ee tokkotti mee maaltu jira Jawaar illee gaafii maal qabda rakkoon isinirra ga'aa jiru kun akkamiin furamuu danda'a maddi isaa hoo maali kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaar qabdu illee gaafatta dura nu ibsi kai maaltu isinirra ga'aa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warri ol na harkiftanillee ulfaadhaa isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni nani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuuf malee rakkoo ofirratti dhaluuf miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama audio godhachuuf. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate gonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayif irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha achirraa fooloo barbaaduudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru gonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhu abbaan barbaadeen jaalata abbaan barbaadeen jibbaa. Namni
ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkumaa argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaadnu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jedhamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebi'ee galu abalu galutti jira jedhamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufa. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadha yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoollee wal darartu, ijoollee wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa daladdu. Kan ofii isaaniitti nyaataniitu hin quufin, kan haadha fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbisee argin jechuun sababa niitoorkidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa bahan jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadha mana akkana nama kana keessa jiruu keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo gonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaaf yaada. Obboleessa keetiif yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin taate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda kiyyaa miti naan jechuun gonkumaa hin danda'amu fudhadhu waan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa waan hamaa dalagees walloodha gaafa naan keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatuu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloorraayis ijoollee arsirraayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeessaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaatii yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa. Sanin ala ilmaan hiyyeessadhaa wal beekuu wajjin nagaan jiraanna jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidha fi walloo jennee takkaa wal qonneen beennu nuti. Maal baruma lama baruma afur baruma kana keessa suudiin eegalame maal erguma foloon dhufee suudiin eegalame erguma tiktokiin kun dhufee foloon suudiin eegalame. Ilmaan namaadhaa kan dararsiisaa jiru namoota jajjabaa maallaqaan nama gargaarantu jira. Maallaqa kaffalanii ilmaan hiyyeessaa tumsiisaa jirantu jira. Argamaa jira viidiyoolee ragaa garaagaraa bahaatis jira. Isinitti hin dheeressu yoo carraan argame yeroo biraa isinitti deebi'a galatooma. Gaafin Jawaar irraa qabdoo jira kun yaada keeti galatooma. Okay galatoomadha. Gaafin Jawaar irraa qabu yoo jiraate nuti waa'ee tokkummaa irratti anamma gaafii qaba. Gaafin kiyya tokkummaa irratti yeroo gama biyyattiin darbu garuu wanni kun dhimmi ajandaa ijoollee gandummaa kana waan ta'eef tokkummaa keenya kanaaf furmaanni isaadha hayyuudha. Hayyuun ammoo nuti tokkummaa irratti nu jabeessuudhaaf dirqama isaanirraa wanni barannu akka daa'ima tokkotti anamma hayyuu dura dhaabbadheellee dubbachuun ni ulfaata. Osomaa gooramaa na qabu osomaa garaan na dhukkubu. Dubbadhaa dhiifama naa godhaadha. Namni tokko hayyuu laalladhee anamma hayyuu jalattiin deemuu barbaada. Hayyuu jalaan deemuu barbaada. Garuu gaafa tokkummaa irratti nu ajajan ni jabaanna. Gaafa garuu hayyoota jeddutti rakkoon uumamu gaafa hayyoota jeddutti mariin hin jirre hamileen nu caba. Keessattuu sababa paartiitiin Oromoon garaagaraa yeroo qoqqoodamee hayyoonni wal qoqqoodanii jaannatti dhaga'ama dhugaa rabbi akka nama tokkotti akka keessattuu daa'ima tokkotti hamileen na caba. Yeroon warroota siyaasaa amaaraa laalu Oromummaa irratti xiyyeeffatan malee paartiidhaan isaan ofii isaaniitii wal dhabdee keessoo isaanii keessumatti wal komachaa garuu immoo rakkoo jiru rakkoo isaanii keessumatti furatan.
keenya ammoo gaafa wal saaxilanii akka hin taane wal godhan nutu hamilee caba nutu karaatti gorru wallaallee bibittinnoonne harka isaan jala osoo yaanuu nama jala gorru wallaalla shimbirroo haatirraa duute taana karaa facaana kanaaf hayyuun keenya hayyoota jiranillee akka ofitti nuu qabanii tokkummaa irratti nuu jajjabeessan nutillee faana isaanii tokkoomnee tokkummaadhaan wal jala hiriirree ijoollettillee hamilee horamaa gaafsan ni jajjabaannan jaa galatooma ulfaadhaa tokkummaan humna. Galatoomi ulfaadhu walumaa galatti hayyoonni Oromoo maaliif wal quban qabneedha. Kana dhumarra Jawaar ka deebisu ta'a. Ka itti aanu Sheekh Abbuttaati kitaabul jism. Hin dhedheeresin. Ana wayin dheereessaa duran. Dhuftanii addii kana yeroo keessan kennitan irraa dubbachuudhaaf wanti kun jalqabuun waan yeroo dhiyootii miti turee jira. Jalqaba gaafa awwala jalqabu suuraa gootota ganda tokko gadi garagalchuurraa jalqabe gaafa sana callisameetuma jaarsummaadhaan miidiyaa kana irratti namoonni gurguddaan illee dhufanii irraa dubbatanii hundinuu suuraa ganda qabatee ganda nama biraa qabatee gabba'uu jalqabe jechuudha. Namni keenya immoo akka waan maraa ta'e iddoo wanti baalageen hojjetamu iddoo namni xiqqeeffamu iddoon hayyuun xiqqeeffamutti baay'atee waan laaluuf faashinii ta'aa dhufe hundi namaayyuu suuraa namaa qabatee gabba'uu jalqabe ganda namaa xiqqeessuu jalqabe giiftaroonni tokkos immoo jara ta'anii sappoortii godhu jechuudha. Namni hundinuu eebeluu sappoortii na godha yoo nama arrabse guyyaa lama booda jaarsummaadhaan xumurama waan ta'eef homaa wanti seeratti na dhiyeessus hin jiru namni na gaafatu hin jiru waan jedhuuf normaal ta'aa dhufe arrabni hayyoota xiqqeessuun ganda namaa xiqqeessuun. Lammaffaa irratti furmaanni argamu hin dubbatama guyyaa lama booda ni irraanfatama ture. Ittaaneetiyyuu namoonni waan kana gadi fageenyaan dubbii babal'isanu akkuma mammitti feesbuukii kana irratti raayyaa miidiyaa jedhamu suuraa ganda nama tokko keewwatanii koomintii jala warri deemanii waa barreessanu maqaa jimmaa barreeffachuudhaan eenyuun akka ta'e kan hin beekamne dhaqeetiyyuu nuti isinii wajjin hin jirra ijoollee walloo nuti arsii fixuu qabna nuti isinii wajjin jirra ijoolleen akkanaa jechuudhaan dubbii kana babal'isa namni warri boddaa keessa taa'u kana dubbii kana surbatiin uumama yookiin arsiin naqee ganda kana arrabsaa jiru fakkeessuun koomintii sanarraa ka'uudhaan miskiina ganda keessa deemanii fidanii asirratti qaluun amma akka hoolaatti ciibsanii wal qanuun normaal ta'e maali miidiyaa kanarratti namni keenya uuma hunda normaal godha guyyaa lama qofarraa dubbata hin dhiisa. Jaarsummaadha tokkoffaa wanti dubbii kana babal'ise miidiyaa kanarra namoota dhufa waa tokko balleeffama jaarsummaan dubbatamu kottaa walitti araarsinaa jedha hundinuu sababa sanaan dhufee gaafa namni baay'ate asirratti isa dhaggeeffatu beekamtii horataa dhufee dhiifama gaafata guyyaa lama booda gaafa feemasa ta'e jaarsummaan tokkoffaan dubbii kana babal'isu namni walitti qabee baay'atee jaarsummaa dubbatee baalagee nama arrabsaa oolu dhiifama godhaa fi guyyaa lama booda inni nama gaarii ta'e asabaa jechuudha erga fammasee dubbii isaa waan barbaade ganda namaa xiqqeessee miskiin akka barbaade dararee ka'e guyyaa lama wanti furmaanni maalidha wanti nuti dubbachuu qabnu rakkoo qofa dubbataa oollee akka maal goona ebaluu wal ajjeese caan akkuma amma jala qabame karaa furmaataatti wal kennu namoonni baay'een maqaa xiiqeffataa maaloo jedhu piroofaayilii isaanii mul'atan ofii isaanii itti muddi jedhu gastira ta'anii ati miskiinni kophaa kan ka'e asirra dhaabbattee isa gastira taa'etti muddi kana ilaalteetiyyuu miskiina gorraata gaafa rakkoo dabarseetu basi kenna jechuudha. Ati inni gorra itti muddi goota koomintiidhaan isa ta'utti si jajjabeessu kun gaafa gorra ga'ee ati irra ciibsattee gorraate kan harkaan ajjeese sana dabarsee kennaa jira. Sababa warri koomintii sababa namoonni baay'atanii itti muddi maaloo koo siin jedhanu miskiina ciibsitee gorraatee balaadhaaf of hin saaxilinni siniin jedha. Diyaasa boraa warri guruupii keessatti dudubbanne itanii hin mul'annu itanii asirratti nama gaarii of fakkeessaa keessaan karaa waasaappiitiin karaa adda addaatiin ummata jajjabeessitanii akka ijoolleen miskiinni homaa hin beekne bosona keessatti wal fixxu godhaa jirtan otoo dhaabbattanii hin jedhaa. Kanarratti Jawaar guyyaa lama qofa dubbatee akka inni hin dhiifne dhaamsa koo dabarsaaf. Wanti kun haga inni furmaata argatutti ijoolleen wal fixaa jirti. Namni amma suudii deemuu sodaataa jira jechuudha. Miskiinni biyyaa jireenyitti hammaatee sababa siyaasaatiin sababa rakkoo adda addaatiin biyyaa bahu bakka deemu sodaataa jira. Ergasii suudii dhaqeen dalagadhee ilma koo guddifadheedha. Amma yoo naqe nan qalama waan jedhu otuu rakkoo meeqa isa jiru wanta kana sodaadhaaf jecha biyya keessa taa'ee du'aa jira. Kaan immoo sodaa biyyaa bahuu sodaadhaaf waa meeqa ta'aa jira. Lammaffaa ammas geema beellamaa qabachuudhaaf jecha geema beellamaa kan jedhamu jira. Yoo nama arrabsite
feemasa taata namoonni baay'een ganda namaa xiqqeessuudhaan fakkeenyaaf yoo jimmate ganda nama tokko yoo xiqqeesse akka jimmina bira dhaabbatu ati goota keenya namni ganda namaa xiqqeessu tokko goota miti ganda namaa gaafa xiqqeessitu goota jedhamtee faarfamu hanga dhiiftutti. Fakkeenyaaf maqaa arsii qabattee dhaqxee ganda biraa yoo xiqqeessite namni baay'ate itti guddi goota kenna maaloodha yoo siin jedhe sana booda guyyaa lama booda geema beellamaa qabatta ummanni diyaasporaa kun jala taa'eetiyyuu leenca akka intinitti olitti roobsa hundinuu wal irratti ilaalee anis ganda namaa xiqqeesseetan geema beellamaa qabadha biizinasa godhate jechuudha lubbuu ilmaan miskiinaa homaan beekne kan amma ajjeefamaa jiru Galatoomaa ulfaadhaa doktor isin yoo nama wajji waggaa torbanne hir'ina yerootti fi addaan isin kunne akkanutti dhaarre abdii qabnaa bu'ee carraan keetii gabaabsi akka abduusee kana meeshaa chaayii carraan keetii. Ayyee hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa abbaa qeerroo jawaaliin jalqabee warri ajantaa kanarratti dubbachaa jirtanii walumaa galatti yeroonis gabaabaadha akka kiyyaatitti dhaamsa bifa gabaabinaatiin Oromoon gandaas gosaas kutaas godinaas arraan horanne duriis numa qaba itti wal beekuuf garaagarummaan keenya nu miidheessuu fi malee gargar nu fageessuu fi miti akka lammaffaatitti Oromoon kumaatamaan kitilaan wareegamee du'ee qabsaa'ee dhumee jira garuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti durirraa kaasee hanga har'aatitti lubbuu Oromoo takka ta gosaa jettee gandaa jettee baate yoo jiraatte naaf ta'a hin jirtu. Lubbuun Oromoo baate hundi Oromoo fi Oromiyaaf baate. Lammaffaa namni keenya gaafa biyyaa baqatee biyya ormaa dhaqu waan Oromiyaa irraa wajji dhufee waan Oromoo wajji tahee qofaaf walitti dhiyaatee osoo ganda amantii gosa waliin gaafatin wajjiin ka jiraatu beena warri baqatee biyya alaa jirus jechuudha. Garuu dhukkubni amma dhufe kuni dhukkubni gaafa si qabu gosa lama tokko osumatti dhukkubuu dandeessee baadhattee deemtaan. Tokkommoo yoo yeroo wallaanamtee dawaasaan fudhanne si halaakee si dhabamsiisa. Dhukkubni gandummaa gosummaa uummata keenya jalqabe kuni dhukkuba uummanni keenya baadhatee wajjin jiraachuu danda'u osoo hin taane dhukkuba uummata keenya dhabamsiisudha akka sabaatitti. Kanaaf hayyoonni beeytoonni qaamni siyaasaa fadhayyuu haa ta'u beekaa hanga wallaalaatitti dhimma kana dura dhaabbatee yoo balaaleeffatee wanni kun akka asirratti raawwatu hin goone hammeenyi waan kanarraa dhufu sadarkaa biyya teenyaa fi uummata keenya cabsuurraa akka gahu namni qalbiidhaan waa laalu ni hubata. Kanaaf ijoolleen teenya keessattuu warri suudii jiran yeroo isaan hidhamanii dararaman namni keenya bakka adda addaatii osoo amantii gosa ganda kamiin je'in akka isaan tahan miikaa uffatee daabboo goggoytuu isaan nyaatan nyaatee sagalee tahaa fi ture har'a isaan boqonnaa harkannaan deebanii gaafa gandaa wal fixan salphinni hanganaa waliin jiru dhaloonni kun dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe kaja'an tokko. Du'aa jiraa keessaa bahe jechuun abbootiin keenya warri nu hore uummata jijjiraa biyyaaf jiraachuu sabaaf jiraachuu nu barsiise malee uummata gandaa fi gosummaa nu barsiisee miti. Dhaloonni kun ammoo dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe jechuu ni dandeenya. Furmaanni isaa akka yaada kiyyaatti qaamni mootummaa miti mootummaa beekaa wallaalaa bakka fadhaa haa jiraatu. Hanga sheekootii fi qeensiititti dhimma kana gamtaadhaan bahanii dura dhaabbatanii nama gosummaadhaan deemu akka waan raqaatitti hanga laalanii jibbaniititti wanni kun hin dhaabbatu waliin taanee waan kanarratti akka hojjennu isinitti dhaammachuu barbaada. Carraa naa kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa ijarraa naan bisa. Galatoomaa ulfaadhaa namoonni as jala